yeroo siin laafatte anatu iyyee namni hin dhufe خلاص haguma kana isheentu namma maal jetti jawwaala gurra keessa kaa'atte akka nama mana arabaa jiru duuteetti ani wanti tinaarse irra caalaan duuteetti jettee jawwaala gurra keessa kaa'atte lafa nu dhiiftee abaayaa fudhattee lixxe. An wanti itti nazannee isa kana jechuudha. Samiiraan diidadhee mucattii arsiitii amma jaarsi himataa jiru kun bilbilaan duuteetti jetteeluma abayaa fudhattee kutte. والله جت إذن والله لازم ربي فولك يسنأخونها كاس الدنيا آخران هذا وقت ربين والله جوالك دوتات سميران دوتات يت جوالك كيس خايت هازفتي المجيون تكدوت دوتات جدنا هنجرتي دوتات أن دوتات يجي كان لا لني إيان مو بعد زيادة ويا إسيني نياتا ديدمو إسي كامي إسي نياتا ديدمير كما نفت أنا ما نقول تنيا دينو فيرانيا دكوفي يدينو فيراني Isima amma kana mana kiyya nyaadhee jette barduru maayyuu muu been dhageenne ati amma mana kiyya nyaadhee jira jedhee dhiisee nyaata nyaannee jette kamiif taa bira jirtu tun ani nyaata isa waliin nyaannee isima keekii kanatu nyaata dide duras isiiduma keekii gurshiteetiyyuu obboleettii keessa gurshiteetiyyuu nyaata nyaadhu Matame anamiti ma obboleettii keenya meemee akka gootu mul'atuuti obboleettii keenya akka deettiruuteeti galgala maal irratti xiyyeeffatanii keekii sana qopheessitanii eenyuun isin qopheessii galgala sanaa kaasii waa'ee keekii irraa kaasiiti amma siin duutetti waan jiru nutti min dhaggeeffanna nuti qabadha. Dagaa mamiti sagaleen koo. Sagalee kee yoo nu dubbanne qabanna keekii sanarraa kaasiiti. Amma kana maatti waan sanaan dura immoo nageenya qabdu moo walloltanii jirtu waan jedhu ofii keetii qofaa kee dubbatu yookiin qaban Amma duraanii bartee jettee tokko hin qabnu intala kanaani nu walii akka obboleettiitti gaafa salgii siitillee natu salgeesse salgii intala kana isa siinillee ulfaan jirtu kanallee yoo mani siin deessee jennaan hin argaan jedha. Amma ergan isiidhaan wal arguu dhiisee jedhe gara ji'a 9 dhaqeera abbaan manaatiin beekaa birrii birattan kaffaladheen jira. Birrii birattan kaffaladhee jira takkaa wanta kana inni jetteen qabu shaantaan ni jedhu anamma liipiis waraabuu keessaniif anaa toleera bartanii nama qulqulluu tokko rabbiin hin gattu bartanii. Amma gaafa sana achumaan dalagaa kanarraa baay'een isa bira dhufee jedhee amma jarri kuni gaafa mana kana mushkilaan jirusi jarri kuni natti nimnee shaanxaa guurrataa dhiisaa jirra naan hin jenne nama biraarraa shaanxaa kana akka inni guurame dhaga'een achuma shaanxaan koo duwween affeennaan shaanxaa kana qixxee ijoollee bira kaadhee qixxee isa bira kaadheen jedhee ammas miqqanyummaa fi miti erga jarri akkana na godhanii jedhaniifan malee miqqanyummaa fi miti akkanatti achuma yedduu kanaan inni naa bilbilee amma yedduu kanaan erganii naa bilbilee ka'ee jedhee yaani isiidhaaf anan bilbilee gizeen isiidhaa bilbilee jedhu immoo isa manatti deebi'aa jiran kana manatti deebinaa naan hin jenneefiin qoy booddee naa bilbilii naan jettee beektaa jennaan ayyee jedheen silkii kana irraa baafadhee booddee kana immoo naa bilbilee ijoolleen manatti deebi'aa jiru naan jennaan kalas maashaallah nan dhaqa kaanifiin jedheeni ammoo booddee kana naa bilbilee inni jarri manatti deebi'aniiru. Dhaqiitti waan mi'a ta'e naa ilaali waan hidhattee jedhe ayyee abshirnan dhaqaan jedheni ammoo booddee kanaa bilbilee kaateettaa jedhee deemaan jiraan jedheni amma ergan ka'e jedhachumaan intala kanarraa anoo takka tureera maal jedheen harka duwwaatti dhaqadheen buna suma biratti danfifadhee eegan tanaa kanammoo keekii kanammoo mushawarannaa bitee karaadhaa gadi bu'ee maal jedheen itti dhaqaadhaan qulqullummaa kootiin an deemaa jira yaadama maal jedheen itti dhaqadheen keekii kana qabadhee dhaqee erga naqeechi dhaqee natti miskoolee hin deebifneef itti bilbilee dhufteetti jedhee gaafatee barte isaanii viidiyoodhaan kolfinee qabannee maaliif iyyi fideemmaa isam keekii kana booddeef bituuf jennaan inni kun gammachuudha inni gaafasii moo kana caalaan jedheeni ammachumaan amma kana yaanneen tanaa kana viidiyoo waraabanii keekii kana nama jara naannoo keekii kana wallahi qulqullummaa kooti fadhasin kana irratti na baasuudhaaf anaa toleera bartanii
Addachumaan ijoolleen kun viidiyoo waraaban. Maal ijoollee maa waraabdan anoo keekii kana waan kanaa jedhee biteen dhumni gaafa siin deessi gammachuudhaan waraabnan maleedhaan haayyeedhanii nu waraabanii keekii kana uffannee siidhaa wajjin murree erga murree kaane keekii kana amuree namaaf hin hirmine intala arsii tokko biraa qabu isiin nu hirmite nu kennite malee ani hirmeen kennine. Hadha keekii kana ani itti naqee fiduuni. Isii duwweedhaan marsii ta'e moo hunda keenya nyaate gooddanyaan koo tokko dhuftee na bira teessee wajjiniin nyaadhe wantin immoo qabbiyee jedhe isiin kan isiin qabbiite an qabbiyee kennee fi kan hirme moo anaa miti keekii kana kan namaa kenne moo anaa miti ijoollee fiiduma. Kana nyaanne ashaa moo nama hojjete kana hin beeku laa arreeffan dhufee ol galee. Dima fudhatti hojjetame ashaa kana hin beeku ashaa kana hojjetanii nuuf fidanii asiira kan nyaata jaraas immoo nyaata jara bitanii fidanii dhufanii nyaanne nyaadheen dhaqee bartanii akkasitti giseen tanaa kun immoo dura ashaan kun immoo dura yaani dura tanaa sana afilaa goonne viidiyoo waraabne kaane ashaan kun immoo booddeedha. Dhiifamaa wajjin keekii kana ati afaan keessee ati gataa afaan keenya keekii kana. Afaan keessee anis afaan kaayee obboleettii isaan nu bira jira afaan kaayee gooddanyaa koonna bira jirti. Kana wanti kun hundinuu irratti baay'ee isinitti muudhaa jira bartanii keekii kan hunduma namaatti afaan wal kaayee nyaata. Malee isii duwweedhaaf miti keekiin kun kennamee jedhama. Isiinis afaan na keessee kan isiiraanis afaan kaa'e gaayyaa mallaagaan afaan isiidhaan kaa'ellee asii ofii kootii nyaadhee gooddanyaa kootii kenneen jedheeyyuu kuwwama namni baay'ee naa dubbatu hadha liiftii irratti inni na baase. Jamiilaa binti Islaam jedhu kan afaan argachimuu beeku Jamiilaa kan jedhu kana fiidhaan. Gaafa sana jirti miti isiinis. Dubbatinaa bakka dubbatinaa dubbatinaa dubbadhu qabaa kee nuti qabaa dubbadhu bitan bitan. Ayyee giseen ishee marfeedhaan maal taate dhuguma rafiitii. Isiin siree raftee jennaan anaan kaayichi rafeete lakkeen siree namarra rafu ati rafeede jaleedhuma siitiin rafe. Amma giseen lafaa akka sa'aatiin kun tamaanii natti fakkaata. Irruba maraan lafaa kee hin qufaati laa markaarra teesse. Maal taate sammuu jedheedhuma lafaa kee giseen jedhu ijoolleenis ol kaa'an. Dhuguma laphee isinitti maaffii jira sasiin ittoo waara'ee jennaan. Namni kun hin qufaa jira. Xayyib zimmi jedheen ilaala. Intalli kun gooddanyaa kooti. Mistiranyaa kooti hadha kan intala kana marzii qopheesseefi jedhu zaraan gariin kooyyuu hin beeku marzii qopheessu xayyib rabbiin hadha inni kanarratti na baasedhe takka kanarratti ol bahee hin beeku rabbiin jazaadha. Obboleettii koo hin booyin wali si bootsisuu tokkitti waan gaafatan jedhu kenniiti waan adda baafataa jiru qabna. Dubbadhu akka keerraa dubbatadhu kanaan boo'ichi akka kana keessaa dubbatadhuutii fidadhuun boo'ini. Innoo hin beekta haddii siin kana obboleettii jiruu. Kooti adda gisee kanatti dubbadhee jedhu. Kana dalagana nyaachisee jedhu maaliif akka wallaahi laatti rabbiin ija keessan kee duraa naa fuudhuun akka kadha ammas illee waan inni barbaade ijoollee obboleettii hirkaa fuute obboleettiinis dhufti ijoollee hundayyuu amma naaddeessa akkuma ammaa irratti na baasanii jettan innis hin fide ijoollee jecha intalli kun obboleettii hirkaa buna fide fuutee qobaatti buuftee fi kennitiif maaliif buna akka gootaan jedheeniin. Jennaan harkaatatti buna cobsaa jira. Isiidhuma duwweedhaaf buna kana buufte jedhe. Ookiin namni kun sababa eeggachuu jedhee wanta kana walitti dhuguma akka intallitti duute akka nama waa nyaateef. Sababa eeggachuu jedhee namni kun sababa kootiin hadha kan hadha ammoo mucaan hadha na himate. Deebii meeqa guyyaa keessatti bilbila. Takka akkana muddamu dhaqiitti naa ilaali kan deemi naa ilaali waan keessaa hidhate inni takka akka obboleettiitti na eeggata malee. Takka yaani inni akka ormaatti na ilaalu. Anis illee akka ormaatti na ilaalu. Intala kana nan jaalladha jecha. Isa illee
Ye gaaffii tokkoon gidduu si gaafadha gaaffii gaaffii si gaafadha. Telefoon gootichi akka nama waa nyaateeti bakka jettetti deebi'e. Akka nama waa nyaateeti bakka jettetti deebi'e maal shakka yaadda? Ani wanti shakkeen inni duuti si kuni inoomochaa bas olmoomochaa duuta si kana keessa yaani indagana amma giseenni dhufee ol galee jedhu ammana keessan jira beekaa giseenni dhufu. Jennaan arsii nama lama duwwee bira jira obboleettiidha wajjin. Jennaan giseenni dhufee maal taate lapheen isii kun hin rukutu maal taate gisee dudduubeedhaan walitti ciniinnatu ijoolleen kun. Shakkii kana keessanatti dhufe garuu angorora isii kanarratti giseen laalu shakkinatti. Ani immoo amma Beenyuun ni maqaan jira warri walitti ciniinnatu mucaa cinqii keessa jirtu warri walitti ciniinnataa ture beenyu jedhan maqaan jira. inni argaan jiru. Gattaa'ee si bira taa'aa jira jarri kun walitti ciniinnatu. Hadha immoo namni na himate kun amajaaja hin qaba. Intalli kun nama hamaati nama antanaa qabdu nama masaanuu qabdu intalli kun ammoo moo hunda namaatiin amajaaja namticha mana himate kun hadha mana keessa kan jiru arsii jirti nama biraa jira hadha dha'atee isii dhuma keekii fiddee jedhu keekii kun nyaatamee sakootiitti nyaatamee nafame ashaanillee nyaatame namni walii bilbilee ankani silkii cufadhe sinii banan hima silgiseen gadi ba'us ijoollee maqaa jaraa meeshii wali maqaa jaraa nu waame walaa mucaa keessa jirtu inni nyataa ture sana eenyu ni maqaan jaraa maqaa jaraa ni waamta osoo lubbuun isiin darbini isin bira ga'e osoo lubbuun micayyoo kun hin darbini isin bira ga'e giseen dhufu lubbuun kun ba'uu dhiisaa adeemsi isaa jirti ba'uun dhiisu waan beeku lubbuun nama takkaa namni biratti duunaan isin argine amma ni maallaa gootu wanti inni naa fidu ijoollee sana lamman angiseesi waraabdanu an shabaqaan qabu kan isaatiin an dhaggeeffataa jira marfee keessa jira maal ittoo jedhamti jara sana naa fidee an quraanni kun banadhee na bira Quraana biran nannu ijoollee sana maqaa jaraa waami ijoollee ciniinnataa turan sana maqaa jaraa lamman jaraan nu waami. Inni waami hadheessu nama yaani harkatti argine borsaa keessatti giseetiin duutu maaliyyoo dheedhe inni naaf hadheessu jara. Obboleettii koo warra ciniinnataa ture yeroo irra taa'u sana abbaan manaa dhufee bira ga'u sana warra ciniinnataa sana maqaa jaraa nu waami. Bira galtu sana lamman maqaan jaraa immoo tokko hayaatii jedhama diriyaan reeffan dhufe wal kanan dhufe maqaan jaraa kun tokko hayaatii jedhamti tokko jamiilaa jedhamti moo maal gaafadhaa isin bira jira. Kalas miuti godha dubbate kana booddee obboleettii dubbatina ayyuun dubbatin tu dubbatachuu dandeesse maallee sila gootamu amma tartiibaan dubbanna manni taajjabaa jira sagalee warri jettanu yoo isiin miutii irraa kaate ammas sagalee irra basha miutii beekaan jala godhe. Ela kuno miutii irraa kaasanii rabba shujammaa miutii irra taa amman sin gaafadhutti. Asirratti obboleettiin keenya nyaatamuu shakkiin qabaatina uummata keenya. Dhageessanii rabbi dhugaanuu haa dubbisu. Haguma daqiiqaa tokkoon tarbii goone kana keessatti obboleettiin keenya gidduutti nyaatamteetti. Jaallattan jibbitan amantan dhiiftan dantaa keessanii obboleettiin keenya akkuma abbaan manaa himate abbaa barbaade haa ta'u malee obboleettiin keenya hin nyaatamte du'a dingataati. Dhageessanii du'a callumeettee duute otoo hin taane ta'ee jedhee akka nu badhetti gaala. Abaluuta ajjeesee hin beeku waan. Allahu aalam rabbitu beeka cubbuutti galuun barbaadu waan. Haadhan qaba ilmoon qaba gatiteef. Ilmoon duudaan jeessa galii akkuma abbaa manaa himate harka namaatii jedhee obboleettiin keenya shakkamtee dhiyaatte illee harka namaatti shakkaa abaan siitiin oomachatu yaa'ee ammuma keekii wajjin nyaatanii ammuma gachiisanii ammuma du'u rabbi najaasina baasu shakkii qaba wanni kun bareeche kanaaf obboleessa keenya dawwaliitii jara sana lamman nu dhiyeessi jara sana nu walitti kaafneetii bu'aa wayii arganna. Muubee asis gaaffii suni akkasiin itti duute qobaa kee dubbadhu wal bira turtan waan ta'eef nu biran jirru keekiin akkasitti dhufe abalufichisiise jedhiiti akkasitti duute nutti meekaayitii. Waan shakkitoo qabaatte amma siinii harka namaa ta'uun shakkaa jette atis waan shakkitoo qabaatte xumurana dubbatta
Nuti sirraa qabanna ofii keeti. Akkasitti turre, akkasitti nyaanne, akkasitti taane jedhi waa hunda dubbadhu. Amma yeroo du'aas nuti qabanna. rakkoon qabu. Wagguu keekiin dhufuun durattiini Jamiila buna dhaabii Dhiifama qooyi Jamiila dhageeffadhu. Laal waan dhugaa waan rabbi sitti argu qofa hamma dhumaatti dubbadhu waa takka irraan dabin. jechuun namni kun beektan yoo kijibee aniin kun mucayyoon gandaa kiraa deemte tunis mucaa dhalaati anis mucaa dhalaati arraba kootiin caba dura aniin tun gartanii osoo akkana haasa'u ishee mataa lamaan deemte sanii miti aniin tun osoo akkanatti haasa'u gandaa kiraa deemuu danda'a yoo kijibe intala tanas illee yoo isheetu kana godhe jedheellee murteessuu hin danda'u. Haa ta'uutii malee wanta namni tokko irraa shakkee haasa'e tokko himuu hin danda'a. Maaliif osoo ta'ennu mucayyoon dhufutti jirti buna dhaabi Jamiila naan jette. Hayyee hin dhaaba ijoollee lama na bira jira hayaatii siin maqaa dhooftu san jechuudha. Hayaati buna dhaabii atiin an ammoo hin farrashaa jedheetiin walumaan ta'enna osoo akkasittiin ta'ennu mucayyoon tun dhufte buna dhaabnee dhunnee bunas illee buna keenyas dhaabnee kan irraa dhunnee ni jirra jechuudha. Obboleettii wajjin dhaabnee jechuudha dhaaban jechuudha buna kanas dhunnee bunni kun irraa ni hafee nu ammoo yeroo kaanettiin hin dhufte obboleettiin teena dawwaltee dhufaa jira jennaan eenyufa wajjin jirtan nama akkamiin wajjin jirta jennaan ati hin beektu nama hin beekne yoo dhufte argita koottuu jetteen daawuloodi gootee haasayaatti jechuudha. Jennaan akka namni akkam nama meeqaan jirtan nama akkamii waliin jirta akkamis hin jedhan samuu jennaani ani hin beekuyyuu jette. Ni dhufte ergaa dhufte naga gaafanneetiin ni teesse. Aniif mucayyoon tuni hin baane. Baaneetiin isheen namatti haasawutti jirti ergaa baanee boodattiin hoosha keessa teennu Samiiraan nutti dhufte. Nu biraa baane naga gaafannee kaanee baanee bilbila markaza qaba isheenis markaza qabdi qara'u jirti isheen sagalee namaa jibbitee gadi baate jechuudha markaza irratti qaraatti waan ta'eef. Samiiraan dhufte maalii maa gadi baatanii nuun jette. Quraana qara'uu baane isheen qara'uuf taanaan kophaa ofiin baay'in jedhee wajjin bahee na bira dhufte waan ta'eef mucayyoon tun. Ergaa jedheen beenaa ammoo bunaan salphisinaati beenaa keessummaa dhuftee gadi baatanii jennaan waliin ol dachaane. Ergaa dachaane keekii kana eega dhufe keekii dura argee ture keekii hin murra jedhanii jennaan lakka hin murinaa hin sawwaraanatu jedheen. Osoo namni takka hin murinaan jedheen isiin sawwaraa hin murtanii nama lamaan jedheen. Diddidanii akka tokko taanaan dimaan farrashi jedhee mucayyoo takkan qabeetiin farrashneetiin keekaa kana muraa jedheen isin waraaba. Okay jedhanii hin muran. Ergaa muranii buna muree saanarra godheen kenneef jira. Isheen takkas illee dhufuu dinnaan dhattee isaa diddeebinee waamnee ni dhufte ergaa dhufte iyyuu hin teette keekaa kana hunda isaaniitu iyyuu kenne. Samiiraa fi mucayyoon keessummaan tun wajji teetti. Bakka teettu kana Samiiraan mana isii dhufan waan ta'eef biraa kaateetiin deemte. Mucayyoon gandaa kiraa deemte tun jalaa kaatee gara biraa teetti. Isheen keessummaa tunii fi tan ganda yaanii gorfaa tokko shuggaa tokko waliin gallu dhuftee teette ishee bira. Innaa erguu kenneefii ka'ee deebi'eetiin gurshaa eegalte jilbiifattee isheen dhufte keessummaan tuni. Gurshaa eegalte Samiira maanarraa fagaatte jennaan Fatiyyaatu narraa si fudhatee jetteen. Hin dhaga'an biraan jira waan ta'eef Fatiyyaatu sirraa na fudhatee jetteeni jilbiifattee jara sadiin gurshite. Anaa fi Hayaatiin gurshine achuma dhiifte. Keekii kana isheen dhufte tunis xiqqashuu wayii nyaatte saana kanallee natu guuree kushiinaa geesse. Erguu kushiinaa geessee deebee buna wayii sabe con model jesse Numeri maal maal jettaniin? Koo isa si dhaabe. Annatti waan uffatiyyaa argetti hima malee uummata akka. Dubbadhu. Ini narratti muti kabe narratti bitu fo video. La video cufina miuti si qabsiisina miuti qabadhu ta'i. Dubbadhu obboleetti fixadhu dhiifama. Miuti qabadhu. Numeri malu burra jirra nama ture. Natu mure keekii ergaa dhufe natu mure giddaama isaaniititti hundaayyuu kenna sagalee koo gaqqannas hayaati. Hayaati sagalee koo annas. Ya Rabbi ya Allah.
Police warri bira jirtan cufaa viidiyoo yookiin irraa fagaadhaa deemaa dhaggeeffadhaa. Dubbadhu obboleetti fixadha. Innaa keekii kana ergaa nyaatameen ka'eeyyuu hin kaafne meeshaa ni dhiqne iraata godhachuu eegalle. Iraata godhannee ni nyaanne. Erguu nyaannu kanas illee yeroo nyaannu kanas isheen tun quufee dhufeeraa jennaan saa'ifnaashiidha obboleettiiti nyaadhu jedheen. Quufeen dhufe mana kiyyattiin nyaadhee dhufeen jette diqqashuu nyaatte asiira immoo haarauma finnee buufseetiif hundaayyuu kenneenuma hunda dhuge. Samiiraan jawwaalaan haasofti ishee akira irratti saana jalaa kaamne isin jawwaalaan hin haasa'u jirti hin nyaanne isheen haa nyaattu jenneetiin isii bira dhiibnee kaane nu hundinuu isheen sun jalqabuma nu biraa kaati nyaadhee dhufeera nu jettee jechuudha. Sanii boodettiin hin turre nyaannee erga kaane teenneetuma haasofne kolfineetumaan taphanne fajriillee kaaneen salaanne ergaa isaanii sittaan ta'eeyyuu Samiiraan mana keessa deemtu argee Samiira maaliidha maaf mana keessa deemta jennaan hirriban na didee naan jette. Ergaa hirribni si didee been hoosha baana aduun baatee jirti achi keessa deemnaa jedheen. Ookee jettee hayaatii sana waamee jennaan hayaatiin na didde. Jawwaala keessa wanni ilaalaatti waan ta'eef. Waliin ba'ee haga saasabaa aduu keessa waliin deemaa turre deebinee manatti galle. Manatti gallee rafi deemii maali matan na dhukkubaan jedheen. Hirriba na dhoggeera matan na dhukkubuttiin jira jennaaniin rafi lamaan jette. An biraa rafee yeroo isaan tamaaniyanuusii ta'u isimaa wayattuu arge. Mucayyoon tun na biraa kaate Samiira maal taate na yoo rifadhee lafaan ka'u isheen tun mucayyoon keessummaan dhufte tun bira jirti. Akkanatti qabdee akkana maal akkasiin gootu hin beekan garuu Allah faalam hin beekan murteessuu hin danda'u sanummoo. Isheetu ka'eera dura maal akkasiin taate irraa hin beekuwan. Iyyasii gisee sin jettu wayattu arge maali Samiira maali yoo hin dubbattu sin bishaan jetti maal jetti sawwaaqatti bilbilu hin dhabne yeroo siin laafatte anatu iyyee namni hin dhufe kalas haguma kana isheen tun ammoo maal jetti jawwaala gurra keessa kaa'atte akka nama mana arabaa jiru duuteetti ani wanti itti na aarse irra caalaan duuteetti jettee jawwaala gurra keessa kaa'atte lafa nu dhiiftee abaayaa fudhattee lixxe. Wanti itti nazannee isa kana jechuudha. Samiiraan diidadhee mucattii arsiitii. Amma jaarsi himataa jiru kun bilbilaan duuteetti jetteeluma abayaa fudhattee kuttee. Wallahi jette isin wallahi lazim rabbi fuula keessan afoonna haa kaasu. Addunyaa akiraan haa dhoggatu rabbiin. Wallahi jawwaala keessa duuteetti Samiiraan duuteetti jettee jawwaala keessa kaayatte haasofti. Mucayyoon takka dhufte duuteetti hin jedhina hin jirti duuteetti an duuteetti isii akkana laalee ni iyye'an. Fayyaa isiin nyaata diddeemuu isii kami? Isiin nyaata diddeemeer. Deema dhuftee sana mana kootitti nyaadhee dhufeera nyaadhu quufee jettee nu bira Isima ammaa kana mana kiyya nyaadhee jette bardurumayyuu mubeen dhageenye ati ammana kiyya nyaadhee jira jedhee dhiisee nyaata nyaannee jette kamiftaa bira jirtu tun. Ani nyaata isa kunneen nyaannee. Isima keekii kanatu nyaata dide duras. Isiiduma keekii gurshiteetiyyuu obboleetti keessa gursiteetiyyuu nyaata nyaadhu jettee didde hayyee. Mana kootti nyaadhe jette addaan qabadhu akka nu jalaan tarre. Bareeda laa viidiyoo waraabee Sa'id naashiidha jedheen Sa'id naashiidha akka galgala nyaatte ati ishaayii irratti dhufteeti. Magriiba manaa baatee dhufteeti garaa si bada nyaadhu jedhee an quufee dhufeera mana kootitti naan jettee na didde itti dhiise galaasan. Imboina timboosaa isiin imboosii boo'ichi waa balleessaa. Mucaan duuti garaa nama nyaatti. Anaa garaa nyaatti. Hayyee obboleessa keenya mee maal jettaati gidduudhaan? Jamiila mi'uut qabatte boyni. Kaleessa waqtii kana jechuudha asirra taa'uu jirra bakki nu jirru adii jirra isiin naqeetan wajjin qabame jechuudha intalli arsiin kun bu'aatu kun jechuudha kun manneen laa kun asii qatti kan ta'u manni keenya kun sanas hin deema amma jechuun sariinaa fudhate man gadi baadhee inni kennan naqa ani jechuun yoo intala kana baastanii jettan haqqi intala kana isintu balleesse garuu waan shurtaa fuudhee dhaqee jechuudha sawwaaqa jiraa fuudha qabeeta jechuudha shurtaan fuudhee naqa
bakka jarri jiran jechuudha. Kan haqa mucaa kanaa yoo intalli kun baatee wallahi haqa mucaa kanaa asiin duras intalattiin kun asiin dhuftee jechuudha. Makiinaa dhaabbattu lafa makiinaa adii kana argatta. Barriin barrii gamaati. Dhuftee ilaaltee asirratti as nuun deebite jechuudha. Dhuftee asirraa kan ilaalaa ture intala boosuu jechuudha. Na wajjiniin baadiyyaa gaala wajjin na wajjin bulte jechuudha. Amma isii wajjiniin hiika siin shakkitu jettu immoo hiidii dura dhuftee jechuudha. Sababni isin haa ta'uu intalli harsiidha. Shaanta mana keessa koosaa bakka harki dhiqamsa keessaa ittee kan isiin gubattee kan inni birrii kafalamettee kakataa turte isiidha jechuudha. Isiin kun immoo na wajjin bakka hin geessudha. Biyya siistarii kee nama lamaa wajjiniin gaala bira na bira bulan jechuudha. Achirraa arabni koo dhuftee san boogettee akkas jennaan achirraa dhiistee amma isaa riyaadiitti kan jirra. Ilaa dhuftee jechuudha. Sin agarsiisaa qodaadhaati. Ilaa kun gidaara. Mani zallaa kan argaa jirta. Dhuftee aggeessee makiinaan dhaabate. Dhuftee kan deebitu jechuudha asirratti. Yoo nagitta taate. Koi kunoo lama nacha ol galuun naqa. Makiinaan asirra buutee sanii dhaabatu. Kunoo dhuftee jechuudha jarrasi buutanii dhaabbatanii zallaa kana isiin dhuftee gidaan kan geesse deebitu jechuudha wajjin qabama innaan gitti qabnee harkisaa kan nu turre jechuudha intala boosuu kana. Wallahi lafa nama kana. Noo kana ijoollee giddeen ayaan keessaa biraa kana keenya kana. Asirra bakka uffanni sii kaa'ame manni keenya kifiliin kana maa asirra kaa'ame jechuudhaaf xiiqiin jirtu uffanni. Kunoo asii manni. Okay, gete keenya birrii kafalaa jiru akkamitti uffanni Ayyee waan si gaafadha dhaggeeffatu haasaa silaa irratti uummanni dhaggeeffatu nuti qabadha nu jeeqaadha sagalee abbaan ta'e waan si gaafadha sana booda ijoollee si haa gaafatan wannan si gaafadhu obboleettiin keenya akka jette hojii isiidhaa arga abbaan manaasi hojii isiidhaa argameyyuu dhaquu diddee inni keenyattanii hambiftaniittu moo nan bifnesu sababiisi isintu kanatti hambise moo Isii kam isii amma miftaa bira jirtu kana hojii isiidhaa argattee isii amma shakkamtu kana la hojii malee baamanaa bira jirti shaantaasi jechuudha ijoollee warra shuggaa garanaa amma shuggaan kunoo garanaa warra shuggaa garanaa bira keewwattee kaan jaarsa bira isa waaqaan gadi fudhattee baxxanattee kaatee jechuudha. Nuti mana kana jechuun intala bara ijoolleen waan baay'ee ijoolleen mana kana shurtaan waan dhufeef asii baqattee baatee turte manatti galtanii tunan dhufaa jetteetuma qatteetaa bakkaa dhufte jechuudha. Qophiin dhufte shaantaasi cufa baafattee kaatee jechuudha. Annaa ukaa eegasii seeneetuma kottu kaa jenneetuma jennee shaantaasi cufa baafattee. Hankan shakkee eegasii intalli halkan sana guutuu jechuudha. Wajjin taphataa bultee ifa subii immoo intala jamilaa wajjin maaddee marattee ijoollee halkan taa'aa waan turaniif dadhabanii waan jiran hubachiisan ittaantee ciiftee yookaan waa afaan keessu yoo keekii sana wajjin hin taane yookaan marfee nagalchitu ani tanuma kana malee wanti ilaa amma yoo waan akkasii waan hin baafne markasni shurtaa jira asirra jira itti deemeetiin naqee jirraa fuudhee san waaqa jira fuudha qabnaan jechuudha shurtaan naqee annidhaan galaanii yoo waan baasuu hin dandeenye natti dhiisaani ani sii mara kan shabu intalli immoo hiidii dura ijoollee asii wajjin jirtu. Ijoollee asii ofitti qabdeen koo shaantaa kophaa baafteedhaan dallansu hedduu guyyaa dawwalaa isaa miira qotu yeroo hunda naziifaa hundi dallaa teennaan maa waa shaantaa keessaa badeera naziifa siifan kaffalaan yoo badeette akkasitti itti dhiistee jirtiin ammas immoo hidii arfaa darbe baranaa yeroo wal fuunu ijoolleen kutaa walii jiranii jaraa hin dawwalti naan dawwaltu jettee gati wal jaallatanii maanaa dawwaluu diddee barana ijooti akka tokko na qabate keessaanii jette siin koo inni ijoolleen bira jiran samiiraan mana keessa isan jiran mana bira jiran yoo jedhani achumaan cufattee baataa jennaan sanafaa akkasiin sanafaa walitti aaranii jiran jettee akkasii kana itti ati ilaa naan jette intalli kun jechuudha miftaa bira irra deebite dhageenyarra obboleettii keenya miftaa viidiyoo barachiisaati obboleettii keenyaan mufannaan hin jiru gidduu keenya obboleettii kooti waliin nyaannee dhunne hojiiyyuu kannaa argamee jedhe sababii isiin dhiise isiin hin galinnaan jedhanii kadhannaanan bira tafe sababii isii kan jette irratti nuuf asirreessu. Dhiifamaa hojjetu. Tokkoffaa gaaffii biraan qaba mubee. Nama nagaa eega taate ijoolleen wajjiniin rakkatanii halkan ala bulanii mucaa kana wajjiniin maaliif bilbila ishii cufatte ishiin? Kun gaaffii kan biraati. Kun gaaffii lammataatila. As bahi miftaa viidiyoo banadhaati obboleettiin keenya. Maaliif garuu yeroo viidiyoo banadhaa jedhamtanii tuttanii kaatanii banattu yeroo magadi buutanus sin harkisee dadhabe jara keenya.
Ma video mana dak. Mubee as gubbaarratti akkuma guddataan jedhe gaaffiin irraa qaba. Dhuguma harki ishii qulqulluu yoo ta'aate nama wajjin nyaatee miti uummanni Oromoo har'as teessanii as gubbaa teessanii boossan kun hundumtuu mucaa kana suura ishee argitan malee hin beektan. Ishii wajjin nyaattee wajjin dhugdee Abibti poolisiin cal jedhee sin qabu nama biyya harabaa keessa hin beekne gowwomsuu dandeessa malee naannan gowwomsitu akkamittiin hiriyaa kee wajjin nyaattee wajjin dhugde hiriyaa kooti jetta bilbila kee cufattee naannoo kee dhuffattee calli jetteetuma baddee erga harki kee qulqulluu ta'e jalqaba waaqayyo dhugaa nu haa dubbisu. Walitti darbina warri firan talaatii fi maatiin talaatii fi matamtoonni walitti darbina. Atillee dhiisi mubeen gaafataara laal yoo gaafannu kana akkuma jedhe micayyoo nama bootota arsitu ni laal. Arsii miti qiyama haa taatu namni mataa lama wajji du'e anaafisii miti rabbiyyuu itti nu gaafata yoo dhara dubbanne ani ammallee isiin miftaa bira jirtuu fi Jamiilaa lamaan Jamiilan isii shaanxaa micayyoon jemmaa ufitti maxxansitee ka isiin gatte jette jedhan san akka amiin jedhutti ammas jarru hoo achitti haftee jaartii micayyoon miftaa bira jirtu tuni kophaa isii poolisiin qabamoo jarru waraqaan qabanii silaayyuu badanii achitti hafanii isiinoo maaliif hamma ammaatti bilbilaanuyyuu bilbiltee fi amiin hin gaafataa arti moo maali rakkoon bilbila isii cufattee akkuma Mubaarak jedhe nu haa ibsitu nuti qabannee sirriitti dhageeffanna Oromoo isinillee dhageeffadha. Dhageessee miti gaaffii si dhiyaate haadha koo buleetti keenya siin himatamte gaaffii si dhiyaate dhageessee miti gaaffii tokko faanii maaltu dhageessu fachiisee namni si wajjin ture yoo nama dhanuudha dhagee miti qabadha. Keenya siin himatamte gaaffii si Mute qabadhaa please yeroo galtan. Tokkoffaa nama danuutu si wajjin ture kan bilbila cufate si qofaa tokko lammaffaa ammoo yeroo siin duutu sana dhaggeeffadhu bareechiti. Yeroo siin gaaffii yooti mute irraa kaate jala deebisuu hin dandeenyu. Yeroo obboleettiin keenya duuteetti bakka duuteetti jettee abayaa fudhachuun kee dhugaadhaa tokko. Lammaffaa eenyunni ati hojii argattee jennaan hojiin galinii taa'e kasii jedhee si kadhate suni eenyunni lama. Sadaffaan immoo geesse kana nu deebisime. Inni sadaffaa immoo nyaata nyaadhu nyaadheen dhufee hin nyaadhu jettee nama hunda keessaa nyaata diddeetta sadii. Nyaata deebifteerti isiin nyaadhu mana kiyyaa nyaadhee dhufe jetteerti isa arganneerra. Shisha waan shisha saabu sana mina wura bara qaset. Mi'uutiirra jirta. Mi'uutiirra kaasaa fi horbira jirtan. Gaaffiin tokkoffaan bilbila fudhattee luuteetti tokkoffaa aarii walirraa hin qabnuu jette bareechina caqasila aarii walirraa hin qabnuu jette akka dhaga'utti immoo waanan aaree keessatti qabadheyyuu hin dagadhu jettee abbaa manaatti himaa turte kun abbaan manaa si bira taa'ee dubbataara aarii walirraa qabdu atiif isiin kan bira ciisisi kan keekii afaan kaa'esi nyaachise jechuudha harka keetiin kan bira ciisesi kan dhukkufattee akka du'aa jirtus argesi jalqaba kan lapheesi qaqqabeefsi kan immoo duuteetti jedhee bilbilaan haasaa fi geebayeessi abayaa fudhateessi kan bilbila cufate illeessi mee deebii nu deebisi kanarratti ammas immoo hojiiyyuu sababii isiin ni seetti deebisi. Amma nyaata jarri jedhaa jiran bartanii ana fiigiteen isii bira dhaqu inni natti bilbilee deemaa jirta naan jedhee deemaan jira sa'a maaniyaa keessan deema isiidhaallee bilbilee sa'a maaniyaa keessan deemaan jiru. Giseen asii dhaqee jedhu jarummaa inni amma asiin asiin amma immoo deebisaa jirtu. Ani obboleettiin mataa duwwee bira jira jedhee eenyu si bira jira samuun jedheeni namatti hin beektuu jennaan obboleettii isaa nan beekaan jedhe kottu dhuftee laata. An wantiin akkas jedhe Ooyaanii namni baay'een taane os jara duwwee ta'e keekii kana xiqqoo bitadhee deemuu kan hin jettanu achumaan aayyee rakkoon qabu nan dhufaan jedhe nagaan rabbiin siyaa fiduu itti aayyee jedhe sa'aatii sabaa wayita achumaan isaa wajjin nyaata kana nyaadheen dhaqee achi teenyee erga keekii kana nyaannee kaanee fidanii nyaata kana nyaadhee yaanii mallaagaa lama sadii nyaadhee ta'e hin nyaattuu naan jedhe amma na kooti nyaadhee dhufee naga'aan jedheen gara kana
Asiira kan immoo nama kana keessaa nuu buusee kenne moo hin barre. An qulqullummaa kootee rabbii kooti qulqullummaa kootee nyaadhu quufeen jedhe malee awwanta keekii kan kooti inni nan quufe jedhe keekii kooti miti nyaata jaraati. Jarata hojjetanii fidan abbaa hojjetee fiden bar nan quufeen jedheeni. Bakka yaanii san immoo bakka dalagaa sana immoo isinii hime moo gisee salgii jaraanii isa takka boleessa kooti si takka wallaahi rabbii koo kana na beeka sammuu akka yaanii amman isiidhaa misxirummaa isa gooddanyummaa biraan qabu ani sii malee amman immoo ergasii aksiltiin amman ni haasaa jiru ijoollee gooddanyaa kooti nan haasaa jara lammani maaliin nuun haasa'u diddee jettanii na himatan ani isin wal bira jirtu an bakka dalagaan jira sa'aatii isin raftan keessa dalagaan dalagaa. Hadha minirraas jettee hin qabu isirraa jettee hin qabu. Shaanxaa jarri immoo hamma dubbatanii jirani. Manni kun yaanii haraba dhuftee galtee jedhani. Isa guurratanis natti himne anollaadhaa dhaga'ee akka guurratan. Yaanii shaanxaan koo kun na jalaa abdaa. Kaffaladheen jara bira jira. Yeroo biratti booddeen deebi'a. Shaanxaa koo jedheen shaanxaa koo qixxee isa bira geessee qixxee ijoolluma ollaa sana bira jira jechaadha. Ammas immoo inni jarri shaanxaa sii gattee jedhanu shaanxaan kan koo ollaadhuma sana jira viidiyoo naafa bilbiluu ittan imma shaanxaa koo sana barbaadu. An shaanxaa tokko zibaalaan bunne an kan hin naqe qulqullummaa kootii kana naqe ammas kan kanarratti na baaftanii isin an galateeffadha rabbiin qulqullummaa kootii na baase amma hundi jaraa dhufa. Nama yeroo siin duuteetti jedhaa bilbila haasa'aa qabaa fudhattee baatetti mombaadha. Ganni dhufe jarattiin kun lamman akkana natti godhaa jiranu jarumarra rakkoon jiraayyuu erga isaana naasaanii jira bilbilee karaa jira akkamitti jirti jenna hin jirtu sammuun hin jirtu kan hin jedhee isa malee nama biraa ta'an akka kana keessa kaadhee namni kun isbii hundannaa argaa jira amma booyee lafanti naa ta'e jedhu hunda dhufee naa argaa jira jechuudha jawwaalli koo lafa jira gisee inni bilbilan deema. Hadha gurratti suuqqadhee haasa'u kijiba haasaa jirti jarramma haasaa jirti arraba siiti fudhate ilmoo koo tokkittiiti rabbi nagaan nan galchine hoo hadha sammuu kana kanatti malee jedhe ilmoo koo jirutti rabbi nagaan nan galchine boodaa sammuu natti kana boristaan naasiru maal kijibdi rabbi jedhaati an organni dhufee ol galee intala laphee qabee laale hin jiru lapheen itti rukutaan jirtu maal taate jedhanii gaafannaa ijoolleen kun dudduubbaan walitti ciniinnatanii. Ammaaniin kana geessi mala obboleessoo nama horii lama hojii baasii qabaadhe irraan fagaadha mala maa sana kanatti mala nama wajjin nyaannee wajjin hidhuun sadi kun mistaranyaa wanti ni riitti madii malee qabu godhanyaa haadha kan isee jedhu rafan utaalee lafaa akka intala kana nan jaalladha isa siin kufaatu nani maal taate sammuu jedhe markaa irratti isee kufaa jirti amma kana maal taate ni lapheetii kan cimsa itti hawwaadhaa jiru. Yedduu kana ijoolleen kun fiigaa ol kakaanii maal taate sammuu maal taate jedhaniini achi kaan waan jedhu kennanii hin barne hundi nuti achi ka'e oomicha kana ol deebisuu malee amiin jedhee bilbilee intalli kun hin jirtu jaruma amma kijibaata rabbiin warra bajiraata fudhate amma immoo hin kakannaam nama barbaadamu. Mube achirratti kan gandaa akiraatti meeshiileera haasaa kun dhaga'u. Ayyee qoya obboleetti keenya mi'uutii si godheera dubbadhu obboleessa keenya. Biyya kanatti biyya guddatte biyya kanatti jarri kama kamintina waan harkatti keewwatan mana keessa jijjiira kaameeraan ilaalanii isiin jamiilaan anis duuniyaattiin baana hin galla mootummaa biraa amanteen nufti mucaan kun hin baasa wanti ta'e hariinu kan du'e ruuhii nama lamaatiin dabarsinee nu hariinu hin teenyu hin nufti. An akkan jedhe jamiilaan illee aduftu haqni waan tokko bakka gara murtee geeraan murtee koo irratti uummanni Oromoo irratti walii gala taanaan dhumeera ummata keenya kabajamu mucaan nyaatamteetti nyaatamteetti dhaggeeffadha mucaan abbaa ta'e hin beeku malee gidduutti nyaatamtee jirti kanaaf nyaatamteetti lubbuun mucaa intala Oromoo tokko calluma jennee akkasiin duutetti enneen nimi obboleettii keenya ati shakkamtes obboleessi keenya atis dhageessa warra keessii kaaniin nagaatti jedhi jaartii kan biraa qabda miti ati nagaatti jedhi ati harka kenni hundi keessanuu xaqlaallaan keessa wal funaanaati mana seeraatti dhiyaadha seerra fixu ana kana jedhamu seeraan haa dhuftu hattiin keenya dhugaana bo'e duuri lamaan baate miti anan malaatu wanti biraa ammoo ka'uurra lolurra dhaggeeffadha miutii qabadhu uummata murteessa qoyi miutii qabadhu uummata keenya
dhaggeeffadhaa. Dubbiin kun dubbii jabaadha. Ana garaana nyaattee obboleettiin keenya duute kun. Dhaggeeffadhaa. Mucaan duute kun akka shakkii kootiitti ilma namaati kaan bira hin jiru. Nyaatamteetti ka jedhu dhibbaan dhibbatan murteesse. Kanaaf haqqiin nama baasa yoo nama dhaqee biyya Masriin jira. Nama najjeese jedhee dhaqee ofitti masakkaree dhaqee nama najjeefne waan ta'eef rabbi na baasa. Unkaan najjeefne jedhaa miti ajjeeseera yoo jetti iyyuu tun ajjeesin rabbitu baasa. Obbolaa keenya dubbiin kun dheerataa deema. Isaafis jaartii isaati. Maatiidhaafis immoo obbolaan asirra jiran namni lama maatiidha. Namoonni shakkamanu eenyuuf eenyuu shakkitan uummataa seeraadha. Abbaan manaas waa tokko gochuun danda'amu. Haadha manaa keetti kan duute seerri yoo barbaade si haa baasu yoo barbaade biyya si haa galchu. Haati manaa keetti iyyuu 9 guutuu garaatti ilmoo baattee hadhan argamu boran argamu maatiin si hadha arginamu boran arginamu tu jedhanu dhabamte duniyaa kanarra. Isiin hadha duutetti nummoo isiidhaaf falmuun dirqama keenya jechuudha akka obboleessa tokkotti akka intala Oromoo tokkotti. Kanaaf seera hadeemanu jettu moo akkasumaan dhiifamuuf seera deemu walii kakachuu quraana minaamin jedhu kun naan taane ana. Hundinuu kakate eenyu ajjeesee angala kooti yaada fitadhee yaada kennadhaa galaati. Mube ani ka jedhu dhiifama amiin waa gaafachuu danda'a odoo sitti hin dubbanne. Laalaa dubbadhaa waan gaafattan gaafadhaati murtee tokko murteessaa uummanni Oromoo. Amiinoo. Abeeti inni gaa. Haati manaa keetii isiin kun eessa jirti? Haadha manaa akkaanii erga walliifne har'a waggaa 2 moo 3 isiin as fageenya deemtee jetti walliifnee jirra. Kana fuudhee tan akka wajjin jirra. Isa isiin ijoollee ammaa kana walitti ciniinnatan jettu. Isiin asirraa fageenya kiiloo 500 mul'isa jaaju. Algatiin jira walliifne sana walliifne hin beekti kuban qabu. Amiinoo dhiisi ati dhiisillee dhiisuu baadhu. Haati manaa ati gadi dhiifte suni eessa jirti? Algasiim naannoo Algasiim jedhamu asirraa kiiloo 500 walakkaa waan akkas kiiloo 600 waan akkas. Okay. Haati manaa ati gadi dhiiftee fi jaartiin mucayyoo miftaa bira jirtu tuni wal beekanii? Ijoollee gidduu jiraati wal beekanu quban qabdi. Ijoollee gidduu jiraati wal qabanu garuu isiin sharra kana yaaddi jedhee isin yaadu nama hojjetatu. Xiqqoo kan ati dhiisi shira yaaduu fi yaaduu dhabuu sangaraa keetuyyuu wallaallan inin dhiifnee nu huyyuu gaafataa irra. Jaartiin teetunii fi ijoollee mucayyoon miftaa bira jiru kun wal beekan moo wal hin beekan? Ijoollee gidduu jiraati wal beekan waliin haasa'anuuf waan mana keessa haasa'an wal beekan waliin gidduu jiraati haasa'an waan jiran ijoolleen gidduu jiraati haasa'an ni jirani. Jarri wal dubbisee dhiisee jira moo quban qabu. Baay'ee. Ijoolleen arsii kan mana kee jiran Jamiila fi Hayaat jaartii teeta duraa tanaan wal beekanii? Hin beekanu gonkumayyuu. Samiiraa jaartii kiyya amma duute kanaan yoo bicatte taqriiban waggaa 5 yookaan 6 ol wajjin jirtiin deengede wal hirkaa baddee kaatee dhuftee hin huqqattee teeyyuu jechuudha raamadaana dura moo taqriiban raamadaana keessa dhuftee raamadaana dura dhuftee jechuudha Jamiilaan jedhamtu kun raamadaana qabaattee dhuftee aannan bittee fi mangoo bittee huqqattee natti dawwaltee natti kaatee wajjin akkas jechuudha kuduraarraa waan muuzii waan adda addaa bittee dalagaa raamadaana deemte Jamiilaan jedhamtu kun jechuudha. Achirra shaanta isa qaata waggaa 7 wal hirkaa badanii jiran achirra dalagaa deemte. Eega dalagaa deemtee kaatee shaantaa kan bira filattee deemte. Shaantaa kan Jamiilaa kana mucaartiin kiyya aduute kun mana keessa ol keessee kan isii kana akka saala bakka keewwatan wayii keessa laaqixaan dhufaan jirte. Kan arsii Jamiilaan kun kan arsii sana ol keessee koo gadi keessee jetteetu dallasuu jabeessuu qabde. Indegena ammoo ammas yaayaatiin kana Jamiilaa fiddee wajjin hiidii wajjin baasanii viidiyoo waraabanii anillee hiidii eegee biratti baasee wajjin nyaadhee deengedee dira dalagaa kiyyatti gaddeebi'e ayyaas kun biratti. Jamiilaan immoo erga dhuftii ramadaan dhuftee jechuudha akka gaddamaatu akkasiin turte. Anamma kan xiqqoon shakkisiise jechuudha. Xiqqoo kana shakkisiise Jamiilaan asirrattis kaleessa yeroo sa'aatii asirratti jechuudha jarri guuramaa turan jechuudha ijoolleen Jamiilaan kunii fi siistariin kiyya namni tokko otuu garaa keessaa ol ba'u bakka ijoollee maal jennaan garaa keessa qomarra nu gubaa